Ashamaa harka fuuni akkam jirtan nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo sin akkamii nagaadha miti anis nagaa kooti innaa harkan sin qabadheen dhufe jechuudha. Dhugaa rabbi baay'ee waan na dabbaree jechuudha dhugaa dubbachuudha. Bakka baay'eetu kana jibbisee jechuudha viidiyoo sallaalee jechuudha. Kalee oduun akkasuma YouTube keessan deemu viidiyoo kana argee jechuudha. Baay'ee tokko na dabbaree dhugaa irribni na qabu jechuudha. Baay'ee tokko na dabbaree jechuudha. Innis maayinni yottanii isinitti na agarsiisa jechuudha. Viidichi baay'ee tokko na dabbaree dhugaa waaqa jechuudha. Bakka ganamuu kanallee yaadadhu baay'ee tokko na jibbisiise jechuudha. Isin nagaadha miti an nagaa kooti galata waaqayyoo. Viidiyoo kana ganama waraabaa jira jechuudha. Warri maasinaan taane maasinaa taa'ee saskiraaybii godhaa hin jajjabeessaa ganni jawaadhu jechuun keessan naraa hin hafiini na jajjabeessaa hin jira saskiraaybii godhaa warri maasinaan taane maatii taa'ee viidiyoo kiyya Muhammadummaa daawwadhaa sinin jedha. Malati ijoollee mana midhaan miqeemammeewwan viidiyoo kiyya na daawwadhaa please jechuudha. Nu daawwadhaa ijoollee warri mana midhaan jirtan jechuudha. Nuti osoo nu wal bira dhaabbannee innaan xiqqoo namni Itoophiyaa jiru ko viidiyoo keenya nu ilaaluu hin danda'u miti. Jechuun yoo nuti ofii keenya walii keenya yoo nuti viidiyoo walii hin ilaalle uummanni Itoophiyaa jechuun kan biyya keessa jiran viidiyoo keenya ilaalan jechuudha. Nuti kan isaan ilaala malee jechuudha. Innaa kana maal jechuu barbaadatanii nuti wal jajjabeessuu qabnaa jechuu barbaadatanii na jajjabeessaa isin jira haasaa isinitti hin baay'isu amma viidiyichaa isinitti agarsiisa jechuudha. Iddoodhaan keessa isinii gashaa baay'ee tokko na dabbaree dhugaa rabbii dubbachuudha. Innaa viidiyoo kana jechuudha argitan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko nama dabbara jechuudha. Akkasitti maalii waan feellee ta'u gara jabina akkasitti nama dubara akkas godhu jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Dubarri kun jechuudha haadha. Dhugaa rabbii haadha jechuudha. Akkasitti maalitii akkas godhuun kun maaliif jechuudha. Si jammar immoo fakkeenyaaf jechuudha. Namni tokko haadha manaa isaa yoo qaxxaate isaa ta'u ilkaan irraa cabsite ilkaan darbate jechuudha. Harka irraa darbata jechuudha. Namni tokko gaafa haadha manaa isaatti isaa ta'u gaafa obboleettisii kun si jammar haadha mana isaatii miti ko namaaf qaxxaa jira jechuudha. Namaaf qaxxaa jira malee wanta intini isaa ta'ee miti. Akkasitti kennu harma ishii qabee waan akka ishii godhu jechuudha. Tokkoon jibbee jechuudha bakka shamarran ta'uu kiyya nuuf jibbee garuu viidiyoo baay'eetu jira. Viidiyoon miidhaan shamarran irra ga'u viidiyoo baay'eetu jira jechuudha. Akkasitti akkas godhuun kun immoo kaa'echuu kan ishii ka'a nama tokko gaafa malatee namni hin balleessa gaafa balleessa nama san gorsuudha immoo uleedhaan akkasitti sanuu immoo kaameraa eegammoo nama tokko qaxxaachuu malatee kaameraa maaliif barbaachise qoy malatee ani dhiirummaa ofii agarsiisuudha immoo kaameraa fuulduratti kaameraa qopheeffatanii nama akkasitti dubaratti akkasitti taphachuun kun maaliif barbaachise dhugaa waaqa dubbachuudha. Ganaa akka kaasetti irra dhaabbatanii ejjessuun asiifachee xafaxafuu mataa qabanii lafarra harkisuun ari'ismaan baay'ee tokko dhugaa rabbii jechuudha. Galgal baay'ee tokko suurri na jire jechuudha dhugaa waaqa baay'ee na jibbisiise jechuudha. Jalqabuma yoo mana seenu jechuudha. Maalitii mucaan kun ibsaadha. Namaaf qaxxaa jira laale. Ofiisaatiif miti namaaf qaxxaa jira jechuudha. Meem kun beekumsa immoo wallaalummaadha immoo biyyeessuus dhaloonni bara kana dhugaa rabbii jechuudha. Sammuutti illee hin jiru malee dhugaa waaqa. Namaaf qaxxaa jira jechuudha. Maaliif ishiin deemtee abbaa manaa jalaa deemte jechuudha. Qaxaqqateeti abbaa manaa san jalatti deebisa jechuudha. Sirratti fuudhee moo jedhaan jechuudha. Ishiin immoo na dhiisee jechaanii jirti. Nama tokko jalatti gaafa ani fakkeenyaaf oon ofii kiyyaa fedhii kiyyaan jaaladhee nama san jala hin jiraanne namni arguteedha nama san jala jiraachuu hin danda'u jechuudha. Namni sayyattiinis immoo jechuudha. Qubasiidha dhugaa rabbii. Dhugaa rabbii jechuudha. Firistee lama isa goote jechuudha garuu yookaan maal jedhama yoo qallattullee ejersatoo lafa waraanamu maal jedhanii jechuudha. Yookaan waan fillee ta'u dhiira waan ta'eef garuu sumatu mo'ate jedhi malee.
Dhugaa waaqa goofasiidha jechuudha ishiin iyyuu. Garuu immoo baay'ee tokkoon jibbee dhugaa rabbi maaliif inni dhiirri akkas innaa hin ciniinti waana dhugaa rabbi jechuudha harka ciniinti. Innaa laalaa dhugaa rabbi akka inni dhiitu argatanii mataa keessa dhiitaa jiran dhugaa waaqaa dubbachuudhaaf. Kinoo mataa keessa dhiitee harka ishee duubatti hidhee sumaan baay'ee tokkoon jibbee jechuudha. Innaa akka inni siqe godhee ishee qabu argatanii dhugaa waaqayyo dubbachuuf aadaan beeksisuus. Ani baay'ee tokkoon dabbaree dhugaa laa himxiyyoo ijji keessa baba'een bar bamadahaan ilamu. Maaloo hudhee dhugaa waaqa keessa wayi bayyeessus. Maaliin namni akkasitti intalli keessa baateen bar dhugaa waaqa bamadahaan ilamu. Kuni maallatii dubara akkasitti akkas godhuun illee kuni caani dhiirummalee fakkaatuma kana kuni dhugaa gadheedha malee jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf ta'e taanan jechuudha. Maaliif si jammad jechuudha dhiira ta'ee namni dubara rukutu dhugaa waaqa jechuudha dubara saniin ga'u jechuudha. Maaliif jennaan yeroo ammaa sanuukko nama gorsanii gorsiteeti nama deebista malee uleedhaan nama rukutteetti miti uleedhaan waan tokko wanti dhufu hin jiru uleedhaan nama dhiittee nama ukkaamsite. Dhugaa firaashifaa jechuudha. Firaashifaa fuudhee irra affane jechuudha. Akka ishiin maaliif itti nifaasii akka maalite akka ishiin tanaffastee too intin hin jenne jechuudha. Maaliif akka bakka akkuma duutuuf jechuudha. Inna firaashi fuudhetti irra godhee ishii ukkaamse jechuudha. Aribis maamicayyoon hunda'uun waan gobatii taate amma kana jalaa baatee dhugaa waaqa jechuudha. Amma kana iyyuu dandeessi ani lubbumti ishiiyyuu baay'inaan jedha silaa isaanii dhaabne umal dabaddabu ani jamti yoon hin sarrafti natti fakkaatu garuu maaliif dhugaa waaqa baay'ee hudhee akkasitti arabes maafas quddus. Inni argatanii irratti hanqina hudhee laal morma qabee hudhaa jira dhugaa waaqa dubbachuu harka ishee montiin irra ejjate Yesus. Baay'ee nama dabbara maarami. Dhugaa waaqa jechuudha. Ani gana malee baay'ee tokko na dabbaree dhugaa hirmii na qabu dide jechuudha. Buqqanne baay'ee na jibbisiise maayuu bakka namni akkamitti bakka osoo waan feellee ta'e jechuudha. Akkamitti dubara akkana godha. Dubara koo dhugaa rabbi dubarri koo maali fakkeenyaaf kan dhiira maleellee ta'u garuu dubarri koo geetaan bakka kabajaa qabdi jechuudha. Dhugaa nama beekuuf kabajaadha jechuudha. Garuu akkas godhuun kun maaliif barbaachise? Arabis maamas quddusanii baay'ee tokko na dabbaree dhugaa rabbi jechuudha. Please warri dhiira abbaa mana malatee dhiira taatanii haadha manaa geessan gorfadhaa malee uleedhaanii miti jechuudha. Uleen nama gorsu malatee uleen nama deebisu jechuudha. Nda'uum danazii nama godha malee jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf uleen nama danazii nama godha gaafa namni tokkollee gaafa namatti danazii ta'a malee namni sun minum hin ta'in fidu jechuudha. Innaan ammaa hudhii ammaa bismaa buufas guddaa ani tarrafi natti fakkaatu intalattiin immoo dhugaan tarraftu jechuudha. Kinoo firaashiidhaan dhugaa waaqa kinoo laala firaashii fidee waaqa firaashiidhaan irratti dhukkaamsa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Argitanii firaashiidhaan dhukkaamsa jechuudha. Maanna qabee dhugaa dubbachuudha bakka ishii tanaan ittiin jedhee dhugaa dubbachuudha baay'ee tokko hin jebbee dhugaa rabbi dubbachuudha. Ani garuu bakka shamarran waan ta'eef illee miti. Bakka miidhama shamarranii nu argin danda'u dhugaa dubbachuudha waaqa hin danda'u jechuudha. Kiristoos hin danda'u bakka keessi koon hin danda'u jechuudha. Arabisuma aama. Takkaa miti intalattiin illee dhugaa waaqa. Wayne. Jecha wallaalee dhugaa rabbi jecha nama laachise Kiristoos hin mammaanna wayni dhugaa waaqa dhiigsise mataallee buruskee jira dhugaa of dadhabdeerti intalli afaanii funyaanii dhiigni yaa'aa jira dhugaa waaqa dubbachuudhaaf. Arabis maafas quddus sadoom laaka. Baay'ee tokko nama jibbisiisa dhugaa dubbachuudhaaf afaanii funyaanii dhiigni yaa'aa maaliif booskeedha akka kinoo nama intini ta'u bisa booskee akkasitti irratti taphata dhugaa waaqa garaagaraa naan booskee rukutaara dhugaa waaqa biyyeessu. Dhugaa waan nan dubbadhu wallaaleen jechuudha dhugaa rabbi jechuudha viidiyoo hundaan kutu jechuudha baay'ee garaan koo na danda'u dide dhugaa rabbi viidiyoo kana laalee jechuudha dhugaa rabbi dubbachuudhaaf. Namcayyoon waan tarraftu natti fakkaatu waan tarraftu natti fakkaatu dhugaa waaqa biyyeessus ani namni akkamitti akkatti garaa jabaatu
maaluma yoo ta'e immoo jechuudha jireenya namaa keessa galee nama kan nama daddabsiisu amma feellee obboleessa isaa ta'u maal ishiitti isaa ta'u jechuudha. Inni amma ishii miceettiin kan deemte dhiira nama bira jalaa deemte jechuudha. Garuu inni immoo akkana godhuun kun baay'ee tokko nama jibbisiisa dhugaa waaqa dubbachuudhaaf. Inna kanarraa hin danda'u dhugaa baay'ee tokko garaan kun akka fa'i jiran na jibbisiisee dhugaa waaqayyo. Nama viidiyoon biraatee walitti deebinutti nagaadhannaa turaashee.